السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتني فيلمي سلطان محمد الفاتح كم نجا كيسن جرتني بقجرات نجتة فيلمي سلطان محمد الفاتح خطة ديتا فا كجتي نموتي جالتمو نموت لما ولدرا دوبان دبني تقفلتي علي بيلمي كرانوسي تياسوران زانوش باشاتي dhugaa dubbachuuf namoota nam fiilmii kan keessa hedduutu jaaladhu hojjetu zagaanaa shubbaa shaafan fiilmii tokko farra eegalee namoota sultaan Mahmad wajjin bakka inni rakkatee rakkachaa bakka inni gammadee wajji gammadaa jiru akkasuma seera irratti illee nama beekamaadha guddisaa sultaan Mahmad Alfaatih ture akkasuma ministeera isaa ture dhugaa nama gaddisa guddisaa santu an fiilmii Mahmad Alfaatih keessatti namni tokko takkaan hin gaddisne eega Bahadir Baashaati ammoo Ali caalaadhaa namni gaddisi Zaanaa Baashaati ammoo Ali bii inillee namoota dhugaa namatti namoota hedduu jaalatu dhugaa namoonni jaalatamoon fiilmii Mahmad Alfaatih keessa dhabamaa jira namoonni afur wal duubaa diiwaan dhaban keessa dhabanii jiran jechuudha Shaabaddin Baashaa inillee turee jira xiqqoo Daasuudhaan ammoo Bahadir Baashaatti turee jira amma lamaan isaanii kana hojii afur keessa dhabanii jiran amma namoonni jaalatamoo kan eenyu waa keessatti dhabe isaan Baashaa yoo ta'e ammallee Alii Bey jira akkasuma Dogaanii jira hanga kana malee namni jaalatamu hin hafne baada bilaadileen kutaa dhumaa irratti hin du'a kutaa 83 dhaabata fiilmii Mahmud Alfaatih kutaa 3 nuuf jechuudha ammas booda